Weerarri dhibee busaa Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'atu yaaddoo guddaa ta'ee jira jedhama. Oromiyaa keessatti waraanaan wal qabatee hojiileen dhukkuboota dursanii ittisuun laafuun dhaabbileen fayyaa bakka hedduutti wal waraansa gidduutti mancaafamuun hanqina qorichaa dhibee busaatiin tamsa'inni dhibee busaa hammaachuu hawaasni komatanii jiran. Keessattuu aanaalee godinoota Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Bunnoo, Baddellee, Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi kanneen biroo keessatti wal'aansa argachuu dhabuun lubbuun namaa gaagaamaa jiraachuun isaa ifoomee jira. Qorannoon Biiroo Fayyaa Oromiyaa torbee darbe keessa ifa taasiseen yeroo ammaa naannoo Oromiyaa namoota qorataman keessa harka 39 ol irratti dhibeen busaa argamu ifoomsanii jiran. Haleellaa fiinxaaleeyyiin faannoo aanaa dharraa gandoota garaagaraa keessatti raawwatan irra caalatti jiraattonni ganda jiru daadaaqee isaanii irraa buqqifamanii gammoojjii laga jamaa keessatti dhibee busaan miidhamaa jiraachuu isaanii ibsanii jiran. Haleellaa humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo raawwataa jiraniin karaa ittiin deemanii yaalamanis dhabuudhaan hawaasni keenya rakkoo hammaan hin jedhamneef saaxilamee jira. Akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Muruu hawaasni dhibee busaatiin miidhamaa jiraachuu isaa himatanii jiran. Mootummaan qoricha dhibee busaa fi golgaa siree bal'inaan akka dhiyeessuu qabu kan himan ogeeyyiin fayyaa, hawaasni immoo corroqa bokkeen busaa irratti wal hortuu dhangalaasuu fi naannoo kanarraa qorannoon hedduun goggodamuun kan ifoomse. Namni mallattoon dhukkubichaa irratti mul'ate saffisaan mana yaalaa deemuu akka qabus ifoomsanii jiran. Mana yaalaa deemuudhaaf immoo dhimmoonni nageenyaa akkam yaaddessaa ta'uu isaa himatanii jiran. Dargaggoo Muhammad Jamal guyyoo 3 magaalaa Finfinnee humnoota mootummaan qabamuun gara Walloo geeffamee harkaa fi miila hidhanii waltajjii uummataa irra dhiyeessan jedhama. Hirmaattonni waltajjii yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennaniin guyyaa kaleessaa harkaa fi miila isaa hidhuun waltajjii walgahii waliigalaa godina saba Oromoo Walloo taasifamaa jiru irratti dhiyeessuun uummata fuulduratti dhaabanii akka diinaatti uummata ittiin doorsan jedha. Galma walgahii keessa seensuun uummata walgahii ta'aa jiru fuulduratti dhaabuun kaabinoonni isaa waliin qunnamtii qabdan tokkoon guuramtu jechuudhaan doorsaa akka turan kanneen waltajjii irra turan ibsanii jiran. Yeroon gochi kun ta'u geggeessitoonni godinichaa leenjii kennuuf dhufan waltajjii kana irratti akka turanis himaniiru. Dargaggeessi kun karaa miidiyaa hawaasaa isaa dhuunfaan uummata Walloo rakkoo adda addaa keessa jiraachuuf nuufi malee sagalee ta'uun alatti yakki raawwate tokkollee hin jiru jedhan. Baruma darbe kana yuunivarsiitii Wallaggaa irraatii barnoota isaa xumuru kan ibsan erga barnoota isaa xumure magaalaa Finfinnee jiraachaa ture jedhu. Godina Salaalee aanaa Darraatti waajjirri barnootaanichaa bakka hojii keessanitti argamuu qabdu sababa jedhuun mindaa barsiisotaa baatii fulbaanaa irraa jalqabee booda barsiisonni imala guyyaa 2-3 fi sanaa olii miilaan deemuun aanichatti dhaqqabuuf dirqamaa jiran jechuudhaan barsiisonni ibsanii jiran. Hoogganaa waajjira barnootaa Darraa obbo Jamaal Sultaan gama isaaniitiin mindaan barsiisotaa akka hin qabamin ibsuun barsiisonni ariifatanii balaa kanaaf of saaxilan malee gama keenyaan dhiibbaan irratti taasifne hin jiru jechuudhaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii himanii jiran. Daandiin Fincee Darraa geessu humnoota fiinxaaleeyyii faannoon erga cufamee bubbulee jira. Sababa kanaan konkolaataa karaa kana irra deemu argachuun ulfaataa ta'uu jiraattonni himanii jiran. Sanbata xiqqaa darbe barsiisonni Fincee irraa ka'uun gara Darraa miilaan imalaa turan keessaa barsiisaan tokko deemsa miila dheeraa booddee karaa irratti lubbuun darbuu warri guyyaa bira turan ifoomsanii jiran. Ergasii barsiisonni karaa irra turan kaleessa illee miidhama adda addaaf saaxilamaa galaa jiraachuun ibsanii jiran. Barsiisonni Jamberraa, Girmaa, Masarat jedhamanii fi kanneen biroo guyyaa kaleessa Darraa akka seenanii hospitaala seenanis himanii jiran. Aanaa Darraatti manni barumsaa hojii baruu fi barsiisuu hojjetaa jiru mana barumsaa magaalaa Adareetti argamu mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa 2 qofa ta'uu barsiisonni ibsanii jiran. Hoogganaa waajjira barnootaanichaa obbo Jamaal Sultaan manneen barnoota hedduu sababa rakkoo nageenyaan cufamuu jiraachuus ifoomsanii jiran. Daandii irrattis barsiisonni rakkachuun dhugaa ta'uu himanii daandii sanarra eegumsa humnoota mootummaan ala deemuun hin danda'amus jedhanii jiran. Barsiisaan ayyaana amanuu kan guyyoo duraa osoo miilaan deemu hiriyoota isaa biraa gammoojjii laga jamaa keessatti boqate dhibee onnee qaba jedhanii jiran obbo Jamaal Sultaan.
haa ta'uutii barsoonni guyyaa sana waliin imalaa turan barsaa ayyaanaan sanaan dura dhibee biraa qabaachuu isaa waan nutti himes ta'e waan beeknu hin jiru jechuudhaan himanii jiran. Barsaa sababa mindaa jalaa qabameef rakkoo kanaaf saaxilaman kan jedhu sababa miti kan jedhan hoogganaa waajjira barnoota barsoonni yeroo bakka hojii isaaniitti argamanis jiraachuu himanii jiran. Barsoonni miilaan deemaa turan kunneen mindaa keenya qabame waan jiruuf waan nyaannu ittiin bishaan dhugnuuf mana siree ittiin qabannee bullu dhabuun miilaan deemuuf dirqamne jedhan. Sababa rakkoo nageenya humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo uummanni manneen barnootaa baay'ee cufamuun barsoonni gara mana barumsaa magaalaa jiru irratti qacaramuu himani. Barsoonni dheengaddaa kaleessa dhufaa jiran jiru kan jedhan obbo Jamaal Sultaan barsaan dadhabee lafee tokkollee hin jiru jechuudhaan himanii jiran. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratiitti uummanni daandiitti ba'u waamicha nageenyaa taasisanii jiran. Kanaan dura uummanni godina Salaalee Shawaa Kaabaa Gidiraa fi Dararaan waggoota 5 darban keessummeessaa turre xumura akka argatu jechuun qotiyyoo camadee farda lugaamee daa'imman waanjoo irra kaa'uun daandiitti ba'ee waraanni akka dhaabbatuuf kadhataa ture. Wal waraansaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti danqamuun Gidiraa fi dararama olaanaaf kan saaxilame uummanni daandiitti ba'uun wal waraansi akka dhaabbatu kadhataa jira. Hawaasni akka aadaa isaatti hammeenya isarra ga'e ibsachuuf qotiyyoo camadee farda lugaamee daa'imman waanjoo irra kaa'ee daandiitti ba'uun kadhataa taasisuun kun baatii 2 dura aanota godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti adeemsifamaa ture jira. Tibba kanas godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratiitti uummanni lakkoofsaan danuu farda lugaamee qotiyyoo camadee kallacha caccabuu fi marga jiidhaa qabatee addabaabayitti ba'uudhaan araarri akka buus gaafatee jira. Abbootiin gadaa adoleen siinqee fi hawaasni bal'aan sirna kadhaa araaraa fi waamicha nageenyaa kan irratti hirmaachuun araara lallabee jira. Oromiyaa keessatti waraana qaamolee lamaaniin adeemsifamaa jiru waliin wal qabatee yakkoonni waraanaa fi namoomaa babal'aan raawwatamaa jira jedhan ummanni waamicha nagaa fi araaraaf addabaabaayii irratti ba'uudhaan godhee jira. Mirgi lubbuun jiraachuu bakkaa bakkatti socho'u dalagannee jiraachuu qotannee gumbii guuttachuu fi qe'ee keenya keessa nagaan jiraachuu erga unguramne waggoonni lakkaa'amanii jiru jechuudhaan jiraattonni aanaa Gindabarat ibsanii jiran. Unguraa fi gidiraan kana kan unguraa fi waraanaa fi gidiraa kana kan ifate hawaasni aanaa Gindabarat addabaabayitti ba'uudhaan qaamolee wal waraanaa jiraniif waamicha nageenyaa taasisee jira. Waraana qaamolee lamaan adeemsifaman jidduutti miidhaa olaanaaf kan saaxilamee jiru nuyi kan jedhu uummanni Oromoo rakkoo fi gidiraa ifannee jirra wal waraanni kun dhaabbachuu qaba jechuudhaan yaamicha godhanii jiran. Abbaan qabeenyaa Oromoo yaadataa Junaydii godina Harargee aanaa Baddannootti mana barumsaa birrii miliyoona 60 oliin ijaaree xumuursee eebbifamee tajaajilaaf qophaa'ee jira. Aanaa Baddannoo mana barumsaa dulloome umrii 60 ol lakkoofse akka haaraatti ijaarsuun guyyaa kaleessaa hawaasni naannichaaf dursee kennuun tajaajila akka eegalus taasisee jira. Maqaa mana barumsichaa mana barumsaa Baddannoo sadarkaa tokkoffaa sooressa yaadataa Junaydii jedhamuun kennamuufiin bakka keessummoonni garaagaraa argamanittis eebbifamee jira. Hojiin hojjetame kanaaf kenneen kabajaa gaachana waancaa fi suuraan sooressa jaarraa abbaa gadaas kennamee jira. Manni barumsaa kun bara 1952ffaa kan ijaarame yoo ta'u yeroo ijaarame hanga kutaa 6tti qofa kan qabu baay'ee dhiphaadha jedhamee jira. Obbo Yaadachaa Junaydii illee mana barumsaa Baddannoo kanatti kan barate yommuu ta'u manni barumsaa kun dulloome hawaasni naannichaa ijaaruuf karaa miidiyaa hawaasaa deeggarsa sassaabuuf eegalutti himame. Obbo Yaadachaan koree deeggarsaa walitti qabaa jiru qunnamuun hawaasa kiyyaaf mana barumsaa nan ijaara jechuudhaan waadaa seenee jira. Yeroo gabaabaa keessatti mana barumsaa daree 20 qabu ijaaruun xumuursisee hawaasaasiif dabarsee kennee jira. Fakkeenyummaan abbootii qabeenyaa Oromoodhaaf kan ta'e Obbo Yaadataa Junaydii dachee Oromoo fi Oromiyaa keessatti seenaa addaa dalaguudhaan abbaa qabeenyaa Oromoo ta'ee jira. Marreega abbootiin qabeenyaa golee Oromiyaa adda addaa keessa jiran fakkeenyummaa abbaa qabeenyaa Oromoo Yaadataa Junaydii kana fudhachuudhaan qabeenya isaaniitiin hawaasa isaanii cinaa akka dhaabbatan yaamicha goonaa fi kan qopheesse madda walaabuu miidiyaa irraa falmachaa Roorrooti.